Manchester United taphataa isaa abdatu miidhamaan dhabee jira. Kun kilabichaaf balaa guddaa ta'uu hin hafu. Amad Diallo yoo xiqqaate ji'oota sadiif miidhamuu akka nafni himamaa jira. Kobi Mainos miidhama isa mudateen torbanootaaf waan taphatu miti jedhamee jira. Antoonii fi Rashford kilabicha gadhiisuudhaan gara kilaba biraa seenanii jiru. Arsenal taphaa har'aa Leicester City waliin taphateen galchii Mikael Merino lamaaniin Leicester City 2-0dhaan mo'atee jira. Taphataa haaraan Manchester City Omar Mamush Newcastle United irratti galchii 3 lakkoofsise. Man Cityn 4-0dhaan Newcastle injifate. Bournemouth imala cimaa bara kanaatti fufee jira. 3-1 Southamptonin kan injifate yoo ta'u Nottingham Forest ammoo Fulhamin 2-1tiin mo'amee jira. Gama La Liga Spainitti yoo ceenu ammoo Real Madrid tapha Osasuna waliin taphateen qabxii qooddatee ba'e. Taphataan Real Madrid Jude Bellingham kaardii diimaa argachuudhaan dirreedhaatii ba'ee jira. Leenjisaan Real Madrid Ancelottiin murteessaan taphichaa afaan Ingilishii Bellingham haasa'ee waan hubateen fakkaatu jedhan.